namatu nujala ajjeefame kaleessa eda galgala nama nujala ajjeefame nama hedduutu iyyuu waraaname nama hedduutu iyyuu miidhamee jira biyya Kaayiroo Egypt keessatti ሰው ተገሎብን ነው ብዙ ሰው ተጎድቷል ብዙ ሰው ሆስፒታል ነው ያለው በጣም አስፈሪ ሁኔታ ነው ያለው እና ኢጂፕሽያኖች ናቸው በግሩፕ እንጥብለው ሰው እየገደሉ ያሉትን ለዛ ነው NHCR ለፊት ድምጻችን እያሰማን ያለ ነው ሞጂቦ ኢቻሰት ኢነርጂና والريترانس نيكنا نمني أسجل در بلوك ولا हमने मेरा किस्सा चला जाफर मुबारक मुबारक
justice for Ethiopians, for Ethiopians, for Ethiopians, for Ethiopians. We demand, we demand, we demand, we demand, we demand, we demand justice, 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 justice. We demand, we demand, we demand, we demand justice, justice. We demand, we demand, we demand, we demand, we demand justice, 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 justice. We are suffering under umbrella of UNHCR as Oromo refugees, we demand justice, we demand justice, we demand justice, we demand justice. Be refugee, be refugee, be refugee, be refugee, be refugee. Not cry, not cry, not cry, not cry. Be refugee, be refugee, be refugee, be refugee. It's not cry, it's not cry, it's not cry, it's not cry. We demand, we demand justice, justice. We demand justice, justice. We need attention. We need attention. Jalagan nurra basan, jalagan ibasan, jalol kani rolani. Kaanfadhaa. Hawwantu jira, maanguddoota jira, dubartoota argaa jirtanu akka jiran as bulanii as aduu keessa dhaabataa jiru. Garuu osoo rakkoon isinirra ga'ee waltaajjabuuf deemna. Uummanni kun uummata kumaatamaan lakkaa'amutu Oromoon as keessa jira. Garuu Oromoo yeroo lakkaa'amee nutti himamu gara 11,000 oli jedhama. Garuu 1,000 arganne haa ta'u sagaleen keenya fudhatama qabaataara. Wallaahi cobboo isinitti ta'a. Dubartii asirra dhaabattee daa'ima qabattee dhaabattu. Isin ofii keessanii jechuudha. Akkasitti sheem wallaahi. Sa'aatii kana dubartiin illee haadha abbaa manaa keetii hammattee ciisaartu qaanfadhu erga abbaa manaa keetiin qaqqabda waliin jechuudha. Nu ergaas jaarsa keessa na hammattanii ciisina. Dubartii as taa'aa bulti. Wallaahi warri koominitiin illee yoo aftanii jiraattan kottaa maanguddoonni kunoo dubbachiisaa jiru. Uummanni keenya uummata seera eeguu beeku yoo itti man wal jalaa dhaga'uudha. Akkasitti hiriirri haala ho'aa ta'een biyya kanatti geggeeffamaa jechuudha. Uummata kumaatamaan. Maanguddoon dhufanii dhaggeeffadhaa. Gaafannee jirra. Poolisicha gaafannee jirra. Jarri hin dhufne dhufaa jiranii. Hosseenee yeroo jarri dhufteetti hin jette isiniif illee isin dubbifna. Tasgabbiidhaan naamusaan eeggadhaa jedhama. Akkasila. Argitanii tokkummaan humna miti. Acallifnu callee obboleessan durraa du'eeti. Dhageessu. Hin jeequ. Kolfinaan taphatinaa. Mataa qaban gadda keessa mul'isaa dhugaadhaan jechuudha. Gadda mul'isa. Achi hin godhina. Dhageessanii gaa biyya jiraachuu dadhabdanii biyyaa baatan miti. Asitti immoo UN'n maallaqa guddaa kafalee mataa keenyaan nu jiraachisaa jira malee tola jiraataan jiru miti. Kana qofa qabdu miti. Dhaabbanni nu gargaaraa jiru jira. Hojjetannee buluun dirqama miti. Akka gadi baanee nagaadhaan gallu yoo mootummaan yoo UN'n nuun godhu ta'e dhageessanii. Tokkoon waa lama keessaa tokkoon galla jechuudha. Tokkoon mirga keenya kabachiifnee galu, lammaffaan immoo nus obboleessa keenya wajjin wareegamnee asirratti dhaabbanni kun biyya kana keessaa baduudha. Dhumee miti.